garee abaluu dhawe diinaatu hafarsaadhaa jira yeroo ammaan tana garuu akka aadaa qabsutti qabsoo keessatti dadhabbii qabaachuun cimina qabaachuun hoggana caaluun hogganirra mala qabaachuun waan jiru duuba wanni kun waan keenya waan keessaati miidiyaa irratti baasuun maaliif barbaachisa keelloo miidiyaa kana dhibbaa fi dhibbattiin isin dura dhaabbadha kun dogoggora hamaa jaal golicha dhengeedhaa kabajaadha qabnaaf kalees kabaja qabnaaf arraas kabaja qabnaaf isaa fi hogganoota iddutti waldhabbiin adeemsaa waldhabbii yaadaa yoo dhufte kun miidiyaa oromoo irratti bahamee hafarfamuudha qaba maaliif what is the point keelloo miidiyaan okay silaa yaada furmaataatii wajjiin afeere wel haga maayitiin dhageeffadhee irra deebi'ee silaa yaada furmaataatii wajjiin keelloo miidiyaan golicha dhengee afeere hedduu bareedo garuu yaada furmaataatiin hin dhufne daranuutu olola diinni oofuuf karaa banuu yoo taate malee what is the point keelloo miidiyaa waan kana maaliif dabarsa irratti wal maratanii dhugumaan itti yaadanii godhanii maaliif wanni kun dhiyeessuun isaanii qabsoo oromoodhaa ni gargaaramoo ni miidha waraana bilisummaa oromoo ni gargaaramoo ni miidha yeroon amma jirru tun yeroon amma keessa jirru akkaataan waraanni bilisummaa oromoodhaa keessa jiru ammaan tana dhugatti waan kana ni barbaada waraanaaf hamiletaa ummataaf hamiletaa diinaaf bu'aa qabamoo qabsoo oromoodhaatiif bu'aa qaba jedhanii dhugumatti warri keelloo xiinxalee dhiyeesse itti yaadanii dhiyeessanii waan kana I don't think so hay yeroo ammaa kanatti golicha dhengee dhiyeessanii akkasina godhan himannaan miidiyaarratti yookaanis gatta'anii haasawan yookaan manguddoo haasawan yookaan hogganoota walitti dhufee haasawan miidiyaa irratti wal himatanii an akkasina godhanii hangana laffee akkasina godhanii akkasiin ta'e bakka itti himatanii keessattuu oromoodhaaf yeroo ammaan tanaa kana ni barbaachisa yeroo keenya an keelloo miidiyaa itti barreesse kiyyaan Ameerikaan jiru Yurooppii Iraansiyaa dawuleef hin kaasu ijoollee keenya itti barreessee jira viidiyoo san an takkaa dogoggora akkanaa arkeen beeku maaliif gol dorgomsiiftu qabsaa'ota oromoodha maa wal dorgomsiiftu what is the point hay namni waraana keessa ture waraana keessaa bahuun yookaan dadhabbiidhaan baafamuun yookaan dhiibbaan irra godhamuun this is normal waan haaraa miti maaliif golicha dhengee dhiyeessanii yaada furmaataatii wajjiin maaliif hin dhiyeessin yaada maasii ummata oromoodhaa hamilee cabsu qabsaa'ota hamilee cabsu yaada namni duubatti waliin haasa'u waliin maratu alagaadhaaf diinaaf hulaa banuun gaariidha olola taayyeen faanoof addunsummaa oromoodhaa waraanni dacabee jira asii wal dhawanii akkas wal godhanii kanaaf karaa banuudhaafi I don't see wahuma isin waan kana gootaniif natti mul'achaan jiru itti yaadeen dadhabe dhiiroo jedhu kun maaliif godhe jee dhiiroo waan gaariif godhanii laata maal yaadaniiti hogganoota kana walitti dhiyeessuudhaafi idduun naga buusuudhaafi jaal golicha dhengeedhaa akka hara qabsoo deebi'u hulaa saaquudhaafi maaliif godhan jeetiin barbaadee waan pozitiivii isin gooteef takkallee barbaadee hin argine yoo diigumsa hamilee cabinsa kufaatii yoo taate malee bu'aa maaliif gootan ummanni oromoodhaa qabsaa'onni diigameeti haa dhaga'uudhaafi yookaan qabsaa'ota hawwatu walganee wal dhiibee oromoo dhagaa ummata abdii cabsuudhaafi yoo kanaaf hin godhin maaliif gootan keelloo miidiyaa as bayaatii waan kana ummataaf ibsa yoo akkas ta'uu baatte dhaabbiin keessan hedduu rakkoodha eessa jirtan wanni jiru gaafii jala galammaan tan in this critical time garam jiraa jirru kun garam cillaafataa maali what is the intention waan kana dhiheessuudhaaf maal yaadaniiti wanni jiru gaafii jala isin galcha gaafii jala anatti gaafii natti jira
gaafii natti jira addaan qoodamsa kana keessatti keelloon garee kan qabate waan jiru alatti imma gaafii ta'e jira akka oromoo hundaaf gaafii ta'u shakki takka illee qaba yeroon eegganne akkaataan eegganne tartiiban eegganne haasawoo dheengadda marroodhaa fi gammachuu abbooyyeedhaa haasawniif deebisaa kennuudhaa fi haya deebisaa kennuun oromoodhaaf bu'aan maali qabsaa'otaaf bu'aan maali asitti maali gammachuu abbooyyeedhaatu lakkii dhugaasaadhaa fi golchi dhengeedhaa qabsoo keessaa bahin okay saniif deebisaa kennuu barbaadammoo maali gollicha dhengeedhaa guudheessan arraantana maaliin dhiheessitan we need the answer deebisaa kennuu qabdan yoo deebisaan kennine dhaabbiin keessan gaafii jala gala eessa dhaabbachuu jirtanii firri qabsoo oromoodhaa kanan dalagu firri qabsoo oromoodhaa yeroo ammaa kanatti garaagarummaa qabsaa'otaa hin calaqqisu hin garsiisu keessattuu miidiyaan oromoodhaa miidiyaan qabsoota na gargaaru yeroo ammaan tanaa kana garaagarummaa qabsaa'ota iddoo jirtu tasuma hin garsiisu dandeenyaan akka keessaan fixatan dhiibbaarra godha dandeenyaan hayyootaaf dhiheessa dandeenyaan qabsaa'ota kana waliin dhiheessa yoo dadhabe keessaa dhaabbata malee waan garaagarummaa qabsaa'otaa mul'isu waan ummata keenya hamilee cabsu tasuma godhuun qabdan maaliif waan kana gootan kuni waan dogoggora jedhanii bira kutanii miti dogoggora misteekiidhaan dhiyeessinee dhiifamnu godhaadhaa miti we need full explanation addaan baaftanii as baatanii wanni dhiyeessineef kana nuti gareetanaa wajjin dhaabbannaa diigaminsa woboodhaa kana daranuutu ibidatti naqu jirraa gartee ibidatti naqaadhaa jirra ooyisaa jirra waan jiru dhaabbii keessan ka ifaa lafa kaaya yoo kanan goone yeroon isin waan kana gootan yeroo hamaadha wanni isin gootanis waan hedduu badaadhaati qabsoo wajjin dhaabbanna jedhanii qabsoo miidhuu is beekadhaa jira wajjin dhaabbannaa jedhanii qabsoo miidhuu isin jira beekadhaa fira fakkaatanii qabsoo miidhuun yoo akkas hin taane golichi dhengeedhaa bara qabsoo godhaa ture waan gaarii godhe waraana jabeesse diina dhawe oromoodhaaf rakkate yes garuu yoo arraan tana korri taa'amee hoogganni dhaabaa haareenni filame ka keessaa ba'e hundinuu kissiidha ka keessaa ba'e waa hedduudhaan dhaabbate hundinuu kissiidha maaliif hin dhaabbadhaa annaaf hin galu miidiyaan waan kana kabar maaliif godha eessara dhaabbatee waan kana kabar godhan hay hoogganni bar qabsoo keessaa dhaabbachuu way amma eegale takka isaaf hin taaneef keessaa baha lamada dandeettiidhaan keessaa baha sadaffaa hoogganni jarjaraa faadhaa jira yookaanis even sadarkaa barnootaatiin istiraateejii kaahuudhaan woboo qabuudhaan hoogganni wal caala walirra baratee jira warra dandeettii qaba maaliif waan kana keelloon ammaan tana dhiheessaa dhagaafiin tiyya amma maa dhiheessa taayyeefaadha ammaan tana woboon addaan baate jee ololaa jiru biltsiginnaadha ammaan tana woboon diigamtee jirtii fi wal dha'u jirti jiru OPDOodha addaan qoodamuu qabsaa'ota oromoodhaa barbaadu diina keenya nafxanyaadha ka cabinsoo barbaadu keelloo miidiyaanu as bee waan kana ragaa maaliif baatan ibsa barbaanna waan kana gootaniif ibsa barbaanna yoo san hin taane gaariin ta'u akkamitti miidiyaa namni laalu gubbatti laayivii addaan qoodaminsa waan ragaa bahaa as gubbat dhiheesstan jara keenya wanni kanaa kun qabsoonni jibeessa malee miidhu warra OPDOtiif hin dhaamsa qaba warri OPDOdha taayyeefaa wanni dalage hoggana akka walirra cimaadhaatii wal dura kaa'an qabsoo keessatti kun beekamaadha warra isa caalu bakka buusaniitti inni keessaa bahe malee qaabaa'oon diigamte yookaanis waraanni bilisummaa oromoo diigame hin jedhamu golichi dhengee arraas diina galee diinaa wajjin hin jiru hangaan hin beekutti qabsoo keessaa dhaabbate malee
diinatti galee diinaa wajjin dalagaadhaa hin jiru. Kuni OPDO waan gammachiisu takka illee hin qabu. Gammaduu hin qabdan OPDO. Woboon hin diigamne. Daranuutii hoggana cimaa hoggana irra istiraatiijistiidha. Saniin bakka buufamte malee woboon diigamtee hin jaamu. Yookaan diigaminsaatu woboo keessatti dhufee hin jaamu. Waan gammaddanii dibbeetum tanii harka dhoytanii qabdan taa'ee. Waraanni daranuutii hoggana cimaa harkatee hoggana irra jabaadha. Hoggana istiraatiijistii harkatee daranuutii finiinee lafa qabachaadhaa jira zoonii kibbaa keessatti. Laafinni mul'anne, diigamsi mul'anne. Guyyarraa injifannoo galmeessaa jiran. Kana jechuun hoggana laafaadha, hoggana cimaadhaan bakka buusanii na fakkaate. Kana gunju golchi dhengeedhaa hoggana laafa ture jechuun yaa miti. Jabaadha ture. Garuu hoggana isarra jabaadhaati bakka buufatan. That's it. Waan diinni keenyatti gammaduun qabu. Garuu keelloo miidiyaan olola diinaatiif dagalee itti qabudha fakkaatti. Wanni amma dalaydan olola taayyeen faan oofu jiretti dagalee qabdan. Yes, you got it. Of course, wanni jiraanuma jirti. Ba diigamsatti waantu ni jira. Akkatti barunoo hoggana woboo himatu jira. Hogganni hoggana himachaa jira. Kun diigaminsaa taayyee dhugaadha baantaa. Kan jechuudha wanni isin gootan kan. Wanni isin gootan taayyee dhuga baantaa wanni jiraanuma jirti hunoo ragaan kanaa golichi dhengeedhaa himachaa jira. Walii galtee didduun jirtu golichi Keeniyaadha jira. Waliin dhagayanii harkaadhaa jechuudha. Wanni keelloon gootan waan akkanaa kana maaliif gootanii namni afaan Oromoo dubbatu namni if beeku namni qabsoo Oromootiin gargaara jiru waan kana nutuu dhuunfaadhaan ol baanee waan akkanaan goonu waan kana maaliif gootan wal isin miidiyaatti hiyamtan. Hai miidiyaa jettanii hiyamtanii akkamiin yeroo kana waan hamilee Oromoodhaa cabsaa waan hamilee qabsaa'ota keenyaa gabbuusa akkamitti dalagama. Keelloo waan kana as baatee dabaasa. Istaafiin keelloodha gaafa waan Oromoodhaa dhugaan jala innu harka walii dhooyin gaafa kaxiqqoo badii garra walitti hima wanni arra gootan tootaalii qabsoo Oromoodhaatiin faalla doggoroota muduraa akkasumas haa ta'u garuu ka arraan tana adda ka arra dogoggorri arra keelloo miidiyaan dalage golchi dhengeedhaa live video ICA hogganoota wajji wal dhabbii qabnaa dhiibbana irra godhanii dhiibbaa akkanaa jira waraana keessaa na baasanii hogganummaa na kaasanii na taphatanii akkas na godhanii maali yaaddaniiti akkamiin namni yeroo kana waan akkanaa kana dhiyeessa ijoollee keelloodha fayyaa qabdanii. Are you normal? Sammuu isin fayyaadha. Yeroo kana wanni isin raa'ee Oromoon waan Oromoo hamilchiisa. Silaa rakkinni jiraateewu miidiyaan sabaa tokko miidiyaan qabsoodhaa rakkina san dhoyseetirra kuta jara keenya. Laala miidiyaa Habashaadha. Miidiyaa Amaaraa laala. Miidiyaa OPDO laala. Kan rakkoo meeqa qabanii kijibaan if qabanii kijibaan dhugaa fakkeessa nutti. Kuni dhugaa nuti qabnuu hunoo lakkii diinaaf ragaa baa jira. Maaliif kana gootan? Maaliif kana gootan? Nuti akka miidiyaa qabsootti isin laalla. Akka miidiyaa qabsoo Oromoodhaa gargaarutti isin laalla. Miidiyaan qabsoo gargaaru rakkina jiruu silaa qabsoon irra afaan irra galte miidiyaa irra galte silaa rakkinni jiraatee silaa cover up godhuu qabdan silaa dhoysuu qabdan xiqqoo. Isin rakkina xiqqaa jiru guddiftanii abbaaftan takka waa lamaaf gaarii miti takka hamilee uummata keenyaan eeyne lama dhaara diinaati dhugoomsitaniif kijiba olola diinni oofaa jiru dhugaa baataniif keelloo miidiyaa kijiba taayyeen oofaa jiru dhugaa baatan ragaa baatan kijiba OPDO'n oofaadhaa jirtuu fi ragaa baatan woboon diigamtee woboon wal dhoytee woboon akkas taatee saniif ragaa baatan kana beekumsaan gootanuu wallaalaan gootanuu akka as baatanii ibsitan barbaan warri waan kana godhe akka as baatanii dubbattan barbaan yoo kana hin goone gaariin ta'u
قارين تو كيلو ميدان أسبه إفسخن نودا قب وان قوتنيف قولي تشرين كده أرار سورة في الدني أكيد ترستن نجيبو سو في الدني نجمال بوفتن أبساوتان تسقبي سورة في الدني أكمت أمتها هملي جويسو في الدني أكمت مو أرتي ديناتون أولو ديني أوفو لكي لغا أبانني وبو خيستي ديغا من سيني جراوان جو رقابو الأفدن اسنين ديبسا ني ايغن سرا ديبسا ني ايغن يرو هنداو وان اورمو داف غاري هوجي تشرت وجينجر اورمو رت دبو جتشرت غرو وجينجر ارا غوت متايد افرغاباتن تايد افرغاباتن ما كان اوبدو قبدي في غوتيس اين بدين كينوت اسن ولا كيلو دات اسن دامجي ونكم فيدو بدي اسني كافتا كيلو دا كوجتا كيلو دا تو خافتوتا بدي دامجي ونكم فيدو انترفيو سنغوتم كون قصور فيدو حمله اورمو تجابطو حمله دينات خاتوف اتغاوتم كيلو ميليان تكو وانت كدور في الراغولاليت في الرالالي رياكشن أمتها مالتا وان كان دبرسون سبغي هنجم تكجرجال وان كان دبرسون سبغي هنجم تكميل هملي دينات القاسم وهملي دينات جبس أولو دينات جبي سمو أولو دينات جبس كان هند والمديك أبي لاليت إيسا جتشو خلنقول هقولنا ما دقي فتلو زا عشان دولة دبرس كيلو ميدان قول شرينجي زا عشان دولة بس بيفهم هقول كرجوان قول شرينجي ده بلا الفتشة أنجر يوخا دوغان كو تشانجر يوخا هكاسا أولا أنجر قبسوان هم ده قبسوان هم ده دوغان قرو قبسو خيستك قبسواني بكول كان ورو مقبسو خيست جروك أوفاتو بيخ قول شرينجي جمتشورا في مرون فاتو نور على الرول بيخ إسانتو إنيوتو إيسا دندايا إنيوتو إيسا نراقبا إسانتو البيخ نومتي إساني والبيخ إساني والرمد مليين في الربن ميديان أسبه وان إسان حجة ور إسان بكل جيرا يوخا ور إسان قبسوخ إسان آبن إيسا انتربيو قد إيه ماليف سباسن ما يتكم ترتي ما مجركم مال سنجرة كم سكودن بوشفتو دمو قد سيفتو دمو مالي ميديا أنا كنا مالي وهان كده بوتن أني I cannot wait اسن راد أقول أف I cannot wait ديفيس وسكن راد تيسن مو أكلوتي نمركن نيلاف تريو قوتن نمركن نيلاف أولو تربيو قونا أرى هونو أوجنا دابا خطوري نبودر كنّي يرو خبر قولوا داف يرو فراجو فوداف انترفيو قونا أكسي يوخا أودنسي لايفي نمنينو لالا قوغرتي قول شد إنجي ديسين نمنينو لالا خدمالي إسين داميجي قبسو أرمرة ونكم فيدو لاليشون داميجي أكم فيدال لاليشون نمانغنا نولالا لايفي يوخا ميديا بكمات عن ألا ونكم داميجي نفيديه اتيان نيشون كيلو ميديان قول شدين كده وان قول كبجة كمناف قرو الرخ يسرج على في بكبوه إساف اللي فايدة أوروبا في اللي فايدة أبساط أوروبا في اللي فايدة أمة خيرنا في اللي أنت فنور خنا بربان أبساط أول شال المنما أول شال دنديتي الآن بيكم سان توفتار أول شال يوخا توفتار سجالو بكساسا بوئي دي من جراتي who knows هجنا سرنان كرتاني هجنا مدة إفكاس دي بني إفتين تلاني دتنبين إيسان جرت شبين إيسان كم شراش دتنباك أمن أكمل تجيبه فن جو مال جول لا تلافين في دي إن فاد أجبنا كم
warra laafina qabu keessaa duuba deebifnee warra jabina qabu duratti oofnee qabsootan fiixa baasuu dandeenya kana hundaa yaadameeti hogguuni hoggana kaan kun hundi yaadameeti kana hawlan da warra achi jiru qofaatu kana yaaduu danda'a isaan qofaatu wal beeka kanaafu waan kana public irratti gootan public live Facebook live YouTube media irratti gootanii miti as baatanii waan kana akkuma naasakatti bu'aadhaa fi khasaaraa qabsoo Oromoodhaatiif qabu ifatti publicidhaaf lafa kaaya ifatti clear lafa kaaya an akka nam tokkotti wanni isin arra gootan badiidhaan jaa dhibbatti isin dura dhaabbadhaa isin mormaasi qabsoo Oromoodhaatiif khasaaraa malee bu'aa takka illee qabu wanni isin arra gootan qabsoo ammatti jirtuuf haalamma keessa jirruun haalamma diinni keenya keessa jiruun kufaatiidha Oromootti fida malee Oromoodhaaf cimina hin fidu kanaafuu dhibbatti isin duraan dhaabbadhaa waan arra gootan warri akka hiyyaa akka jirus shakki takka illee hin qabu kanaafuu gabbaatanii paablik irratti bu'aadhaa fi khasaaraa wanni isin gootan kun fide ifatti ummatatti himuu qabdan yoo kanan goone wajjin hin jirru fayyaata kanaafi yeroo lamadaa seenee waan isaa warra nama aarsaatti dhageeffadhaa dhagaa interview keelloo miidiyaa irratti golichi dheengeedhaa godhe dhagaa dhageeffadhaa waan miidiyaan Amaaraan goone waan miidiyaan opiniyoodhaan goone godhuun sirrii miti golichi dheengee interview godhuun rakkoo miti garuu why this time maaliif amma dheenga damarroodhaa fi gammachuu abboyyaase arra isa dhiyeessuun kun diigumsa akkam fida kanatti yaadne jechuudha kanatti yaadne qabsawaan jarri hundi qabsawa keenya maaliif wal kijibsiisan maaliif arraan tana haasawa gammachuu abboyyarraa guudha geeffattu haasawa golicha dheengee cuqii dhihoma haasawa golicha dheengee guudha geeffattu akka waan haasawa marroodhaa fi gammachuu abboyyee wal isirraa quufan qabne laaltee garta achirraa quurraba qaba quufarraa hin qabu hoogganummaa isaa irraa quufan qabu kana laaltee garta kana maa agarsiisa miidiyaan keenya maa agarsiisa yoo quufan qabaanne mirgisaati garuu akka qabsaawaa Oromootti qabsaawotaa wajjii walitti dhufanii duubaan akkatti haasawanii jira there is a way kun kashlabummaadha gaarii miti hedduu qabsoo miidha qabsaawota illee hamilee qabsa maaliif waan kana gootan I just need an answer maanu kun godhame moo gareedhaa dhufe maasii garee akka kaleedhaa garee dhugaasaadhaa garee maarreedhaa kanaaf hulaan banu kana mudhii hidhannee dura dhaabban itti milkooytan garee abaluu waraana bilisummaa Oromootti garee nu jedhu kun amma dura nyaadhamnee jirra garee abaluu waan kana mirkansuudhaaf keelloo miidiyaan dhiyeesse waan kana dubbii garee tana mirkansuudhaa dhiyeesse tana wanniin akkaan laayivii seenu godhe garee abaluu tanaatu naan ta'in tana keelloo miidiyaan as bahee ragaa bahe jechuudha amma dura yeroo meeqa nyaadhamu garee dhugaasaa garee galaasaa listen waaniin beekuun beekaa fi dhiyyaa beekadhaa yeroo lama adda bilisummaa Oromoodhaa uumamurraa garee leencoo garee jaarraadhaa gaafa qaacaan ijaaramtu garee galaasaa garee daawwiti waan kana fiduudhaaf yaadammoo maaliif keelloo miidiyaa waan kana amma dhiyeesse namni waan ajooytuu wayirraa rakaa waan saba keetii gaa wayirra keessa hidhoysita
so ittiin deebi'ee laayivii kana dura hin dhageeffadha dura deebisaan dhageeffadha ittiin deebi'a garuu hulaa diigamsaa tabanamtuuf garee wal jaartee deemtu wiinawu hulaa san hin bannu kana booda dogoggora amma dura hojjetame irran deebinu warra quurrama qabu niin beeka warri quurrama qabdu nuti fedhiin teenya bilisummaa Oromoodhaati malee fedhii namootaa guutuudhaa miti fedhii namootaa guutuudhaa miti tasu bilisummaa Oromoodhaati qabsaa'onni Oromoodhaa bilisummaa Oromoodhaa mirkaneessuudhaaf qabsaa'aa jiran wareegamaadhaa jiran fedhii namootaa guutuudhaaf miti fedhii namootaa fedhii gareedhaa guutuudhaaf miti qabsoo keessattis gufuunni dhufte qabsoon if dura fiiti kana booda diigaminsaaf hulaan bannuu jechuudha no fayyataa